Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Zeenuu Tube akkam fayyaa keessanii jirtanii jabaattanii anaa jiraatu baga jiraattan hundi keessanuu saabskiraayib godhaa laayik godhaa hundi keessanuu isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Akkasuma obboleeyyan tiyyaa warri har'a qabadheetiin hin dhiyaadhe. Wanni qabadheetiin hin dhiyaadhe waan ajaa'ibaati. Warroota biyya namaa keessa jirtan qofaaf jechuudha. Warra biyya namaa keessa jirtan qofaaf. Inshallah kun waan nama isinitti agarsiisaa jiru kan argitanii kana kuni maal inni abaaboollee miti naa himta warri beektan jechuudha. Kanaaf inshallah warri biyyattii sanitti galuu barbaadan obboleeyyantii oduu gammachiisa inshallah oduun gammachiisan wanti jiru biyyattii sanitti yoo galtan jechuudha. Achirraa namoonni birrii jajjaba qabaatan birrii 400 hanga 500 namni qabdan biyya keenyarraa biyya Ameerikaa deemuun basiixumatti akka duraanii san waan adda addaa maal jechuu hin barbaachisu jechuudha. Namni an beeku nama 2 meeqatu deeme jechuudha shamarran. Kanaaf yoo deemuu barbaadan birrii keessan 400 500 harkatti qabadhaati gara biyya keessanii gala. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Yoo deemuu barbaadan jechuudha. In deemtan yoo deemta warra keessan ni jijjiirtan jechuudha. Ofis jijjiirtanii warra keessan jijjiirtan. Biyya Arabaa tana keessan taa'in obboleeyyan tiyyaa ga'anaan boottu. Anillee amma dhugaa rabbii ka'ee jira yeroo gabaabaa keessatti isin yeroo deemu isinitti hima jechuudha. Kanaaf anillee hawwiin kiyya Ameerikaa deemuudha jechuudha. 400 qopheeffadhee galaa jira yoo rabbi naa laafise Ameerikaa deemee ofis jijjiiree maatii kiyyallee jijjiire jechuudha. Kanaaf biyyi teennaa maaliifuu silaa gallee biyya teenya keessa inuma teenna jechuudha. Wanni gallee biyya teenya keessa hin teenneef biyyi teennaa itti baduu malee tolaan jirtu jechuudha. Argaatumaan jirtanii maal argine yoo jettan taate tokkoffaa mana nama jalaa diiganii fixan. Lammaffaa ammallee namni keessa hin jirre namni biyya alaa kanatti ijaaratee ulaagaalee hundaa guuttatee kartaa filaanii waan hunda guuttatee hin bitatillee karaan irraa gorellee akkasitti inni keessa hin jiraatin jedhanii namarraa gurgurataa jiran jechuudha. Kuni waan addisii bahee jechuudha. Obboleeyyan tiyya saamamaa jirra gara mara. Kanaafuu falli jirumaa inni biyya san baatanii maharima keessan achi baafachuudha bakka. Kalaasan malee yookiin wal amantanii namni abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessan achi baastanii akka inni achi isin baasu godhuudha. Maaliifuu sunillee biyya argitee wanni yoo isin ta'in duniyaama garuu jiraachuudhaaf jecha jechuudha. Bakka akkam godharre jiraachuudhaaf jecha bari namni biyyi takka hin ta'inii fi biyya takkatti yoo godaanee uummata akka rakkoo hin qabu jechuudha. Yaani haga takka biyyatti Ameerikaa suni namni diinii ofii jabeeffateetiin yoo jedhee dhugaa rabbii maaliifuu of jijjiiruun ni danda'ama jechuudha achi keessatti. Of jijjiiruun ni danda'ama achi keessatti. Kanaaf akkasitti of jijjiira. Fakkeenyaaf Kuweetillee warroonni biyyootuma Arabaa kanatti illee jechuu barbaadan Kuweetis banaadha. Dubaay silaa kalaas Dubaay karbaan uftee jirti. Dubaay dalagaan hin jirtu iddoo tokko hammaattudha jechuudha. Kanaaf hin barbaachisu waan akka Kaatar Bahreenii fi Umaan kanneen kana fakkaatan yoo ta'e malee jechuudha. Suudilleen badaatumaan jirti. Kanaaf amma birrii qopheeffattanii dhayxanii imbaasii jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa warri deeme nama 2 jechuudha namni ani beeku. Kanaaf ispoonsara maalii waan jedhamu sanii miti jechuudha. Namni mallaqa ofii baaseetuma kafalee deema jechuudha. Akka gizee duraa sanii miti kuni waan addisii bahee jechuudha. Kanaaf 400 qopheeffannaan deemtanii ispoonsara namaa taatanii eegasii nama hubutan jechuudha yoosuu. Ispoonsara jechuun isin isaaf wanni taatanii nama fiduu barbaadan sanii fi wakiilinnaa taatanii fiduu osoo hin ta'in mallaquma dalaydanii mallaqa ergitaniif kanuma ispoonsara hin barbaachisu amma jechuudha. Yeroo kanatti waan addisii bahee garuu hin dhaabata jedhanii ofitti daddafaa isiniin jedha ofitti daddaftanii akka deemtan hawwii qaba jechuudha. Anillee asumaan wal hordofna jechuudha. Anillee yaanni kiyyaa akkasi yoo deeme hin argitan isinuu akka an fixadhetti jechuudha. Asirraan na hordofaa saabskiraayib godhaa na argitan jechuudha. Akkasitti baradoo wanni san isinii waraaba jechuudha yoo achi ga'e Ameerikaa.
Ameerikaa keessa jiru san isinii waraaba. Bara doosan makiinaa fa'aarraa kaasee isinii erga akkana amantaniif jechuudha. Kanaaf dubbiin kun soba isinitti hin fakkaatin yaalii godha akkasitti. Jara naddalaydaan namni isin jalaa nyaate fixe. Ijaarattan mootummaan isin jalaa diigee fixe. Mallaqa kaayannettan namni baankii baasee itti fayyadame machal godhe. Kaartaa filaanii fi filaan illee yoo bitattan kun mootummaan akkatti keessaa uummata keessa isin keettanii biyya alaa teettanii ulaagaalee itti guuttadhettan keessaa gadi yaasee ittiin fudhataa jira. Kana bee faayidaan maa inni ree? Biyya nama keessatti umurii fixuun hin danda'amu hin barbaachisu. Biyya firiidamii sana achi deemanii jechuudha. Biyya firiidamii sana deemanii akkasitti nama ofii fidatanii jechuudha. Achi keessatti jiraachuudha haga rabbi nama jiraachise. Kalaas biyyi teenna hedduu tokko agaabalamtee jirti jechuudha. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Rabbiin furmaata nuu haa godhu. Rabbiin furmaata hanga hin jedhamne nuu haa fidu. Dhugaa rabbii hedduu tokko nama gaddisiisa obboleeyyanti. Maaliifuu jennaan jireenyi biyya keenya wanti hundi qaala'ee, wanti hundi ol bahee, wanti hundi garri galagalaan wanti itti galan hin jiru. Manni diigamee dhume. Hin teenne jedhan umriin namaa hin taa'u asuma keessatti yeroo namarraa dhuma jechuudha. Akkam godharree amma fala furmaata jechuudha. Obboleeyyanti namni garagara taa'ee hiraarurra ka bultiin ijaaratin illee akka taatan taati bultii teessan ijaaradha. Nama gaarii filadha. Ka bultii ijaarattanii garagara jirtanillee abbaa manaa keessa waliin wal bira dhufuu yaalii godhaa yookiin biyya wayii fiddanii fakkeenyaaf warri Suudii jirtan. Abbaa manaa keessan Kuweetiin ooftanii eegas inni Kuweetitti isin haa waammatu. Ammallee warri mootuu Ameerikaa ooftanis Ameerikaa ooftanii Ameerikatti isin haa waammatu yookiin ofiyyuu deemtanii isin waamtan jechuudha. Yoo kana taate malee hin jiru. Jireenyi Itoophiyaa keessatti gadaddoo, jireenya yaadaa, jireenya baqqaa hin jira migatee jireenya gammachuun hin jirre. Jireenya qilleensi isii asii yoo gabbu'an kasala nama fakkeessu. A'uuzu billaahi min shayxaani rajiim. Bakka hin jiraa miti obboleeyyanti jireenyi biyya ormaatti osoo namaa tolte jechuudha. Maaliif osoo maatii ofiitii wal bira jiraatan. Kanaafuu iqaamaa baafattan jechuudha. Iqaamaa baafattanii sagalee biraatiin isin deebi'a waa'ee iqaamallee. Yoo iqaamallee baafachuu dandeettan isiniif erga sagalee. As keessatti illee iqaamaa baafachuu ni danda'ama wallahi. Ni danda'ama jechuudha. Baasaboora as keessan hojjechiifattanii baafattan jechuudha iqaamaa. Birrima isin gaafatan malee wanni hin danda'amne hin jiru. Imbaasii reexanii baasaboora keessan ergattanii ji'a lamatti isinii deebi'a. Ji'a lamatti yoo isinii deebi'e eegas immootu iqaamaa baafattan jechuudha asuma baafattanii firii godhattanii kaasatan biyya galtanii hin deebitan maatii dubbiftanii. Wanni achi Itoophiyaa keessatti hafnee achi keessatti dagaaganee maaliin hin jiru Itoophiyaan tokkichi kun amma kaatee shaantaa baadhatte gara miilatiin deemaa jirti jedhanii akkasitti quba qabaadhaa akka galtanii mataan isin hin dhukkubne ani wanni isin dhaamu baasaboora baafadha maatii keessan laala dachaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabiskiraayib laayik godhaa.